Yooyyaa hordoftoonni dareetu marti keessan akkam nagaa keessanii jirtu tole tambireelii gubbaarratti qarshii kana argitaniittu qarshiin kun maalidha qarshii kanaatiin jechuun qarshii qabdaniin akkamitti bituu akka dandeessanii kiriptoo karansiiwwan jijjiiran kana Binance irraa, OKX irraa, Bybit irraa, Gate.io irraa, KuCoin irraa wantoota jiran exchangeota jechuun exchangeota gara doolaaraatti jijjiirachuu dandeenyu irraa akkamitti qarshii keenyaatiin bitachuu akka dandeenyu exchangeonni tokko birrii keenya waan hin qabneef exchangeota kan akka Bybit irratti gara birrii keenyaatti jijjiirachuu dandeenya, Binance irrattis gara birrii keenyaatti jijjiirachuu hin dandeenya. Tokko reef update ta'aa jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu baay'een interfeesiin isaanii kan namatti tolu baay'een isaanii jiru waan ta'eef isa recommend isin godha. Kanaafuu har'a otoo nama tafaana otoo daldala hin jalqabin dura wantoota of eeggachuu qabnu hunda isaan isinitti himaa jechaadha. Tartiiba isaa waan viidiyoo narra dheeratuu fi viidiyoo kana keessatti yookiin kutaa kana keessatti maal isinitti himaa wantoota hubachuu qabdanii fi wantoota gochuu qabdanii jechaadha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo nama tokko faana yookiin doolaara binna eenyu exchange tokkorraa doolaara bitanna. Doolaara immoo maaliin binna? Qarshii keenya kuno qarshii keenya kanaati qarshii keenya kana jalqaba maal goona baankii keessaa baankii kam akka fayyadamu qabu baankii kamtu ariifachiisaa isa jedhu qarshoota qabnuudhaan kiriptoo karansii tokko bitannee kaawwachuus hin dandeenya yoo barbaanne immoo gurgurachuus hin dandeenya. Dhaloonni amma yoo keewwattanii dhaloonni baay'ee maal godhu amma kaawwatanii amma qarshii kiriptoo karansii amma bitu gaafa wal fixu gaafa maal tole amma bitanii amma kaawwatu. Waggaa 2 waggaa 3 dura kaawwataniiru waan ta'eef waggaa 2 waggaa 3 dura baay'ee ol ka'a dachaa ta'a jechaadha. Gaafa dachaa ta'u hin gurguratu mucaan kun eessaa bahee akkamitti sooromee akkamitti jedhu kanadha jechaadha dhoksaan jiru Abiraamiti. Kanaafuu amma kaawwatu jechaadha. Amma kiriptoo karansii hojjettanii fakkeenyaaf airdropii hojjettan sana muraasa ol ka'a dhoksaan saachisa kana jechaadha. Ol ka'a hin gurgurinaa baay'istanii. Maaliif baay'istanii gaafa gurgurtanii duwwaa galtu waan ta'eef muraasa illee haa ta'u ol ka'aati wantoota taphattan kiriptoo karansii keessa exchangeota yookiin kastoodiyaalii irratti yookiin non kastoodiyaalii irratti ol kaawwattanii maal gootu waggaa 2 waggaa 3 dura gurgurachuu ni dandeessu jechaadha. Yeroo sana baay'ee ol ka'a waan ta'eef jechaadha. Kana jechuun argitanii biitkoinii dachaa dabaleera jechaadha. 89k gale jechaadha. Miiliyoona haganaa jechaadha. Argitanii doolaara haganaa naannoo dachaa gaafa dabalu baay'ee nama dinqisiisa. Otoo doolaar tiraan maal godha biitkoinii keessan dura kaawwadhaan gurgurinaa jechaa ture. Akkuma jedhee raawwatee jechaadha argitanii. Maaliif hin guddataa parsantii 22tiin biitkoin hin dabalu. Parsantii 20 amma kana dabalu jechuun baay'ee guddaadha jechaadha. Doolaara 89k'n yookiin 89,000 jechaadha. 89 doolaara 89 galee jira jechaadha yeroo ammaa kana. Maaliif ammayyuu hin beekamu ol ka'aa gadi bu'aa hin beekamu jechaadha. Wanta uumamu hin beekan. Maaliif wantichi ol jedhaa gadi jedhaadha waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu namoonni hamma kaawwatanii boodatti wanni jedhu jechaadha. Kanaafuu amma kallattii dhumaanuu gara yaada kootti nan ce'a. Tarii wantoota muraasa qabadheera yeroo gadi ilaalaa jiru hunda isaa isinitti himuu waan hin qabuufan jechaadha. Otoo maaliif tokkoon bira darbe viidiyoo tokkittidha viidiyoo jechuu mannaa jedheetanii jechaadha. Kanaafuu yeroo gadi jedhu yaadni keessan akkana tamini dubbiin ijaan nama galti waan ta'eef. Tole amma akkamitti maal gochuu qabna maal banachuu qabna akkamitti verify ta'uu qabna isa jedhuuf steepota jijjiira hunda isaa isinitti himaa. Inni tokkoffaa waaleetii exchange filattu. Exchange fakkeenyaaf exchangeota jiran fakkeenyaaf exchangeonni maaltu jiru Binance jiru, Bybit jiru, OKX jiru, Gate.io jiru, KuCoin jiru. Isaan kunniin verify ta'a jechuun isin fayyada. Maaliif piroojeektii baay'ee hojjettu yoo ta'e isaan kanaan verify yoo taatanii keewwattan bareeda jechaadha. Maaliif airdroppoonni garaagaraa ani jedha OKX irratti connect na godhaa ani jedha Binance irratti connect na godhaa. Binance mataan isaanii yeroo itti maal godhan bu'aa kennu jechaadha. Bu'aa dachaa waan kennaniif jechaadha. Isaan kanaan maal taatanii verify ta'a isa argannaa kan jedhuufi warreen bilbila Android fayyadamtaniif Play Store keessa galtanii achi dhaxxanii argachuu dandeessu. Exchangeota yeroo isin jedhu exchangeota waliigala fudhadhaa jechaadha. Exchangeota eenyuun fayyadamtan isin jedhee Binance, Bybit, OKX, Gate.io, KuCoin isaan kunniin hundumti isaanii maani exchangeota jechaadha. Isaan kana eessa argattu jechaadha. Warreen Android fayyadamtan Play Store irraa argattu, warreen immoo iPhone fayyadamtan App Store irraa argachuu ni dandeessu jechaadha. Achirraa seentanii download godhattu. Gaafa download godhattanii step tokkoffaa irratti verify ta'u. Maaliin verify ta'u? Bilbila keessaniin verify ta'uu dandeessu. Emailii keessaniin verify godhadhaa step tokko jechaadha. Inni lammaffaa immoo step lammaffaa nagaduudhaaf gurguruudhaaf kiriptoo qabdaniin yookiin immoo qarshii kanaan bitachuudhaaf maal gochuu qabdu? Step lammaffaa sana
verify ta'uu qabdu jechaadha. Steepii lammaffaa sana akkamitti verify taatu dookumentii keessan fakkeenyaaf naashinaal ID ta'uu danda'a, paaspoortii ta'uu danda'a. Paaspoortii yoo qabaattan recommended jechuun isatu barbaadama. Caalatti informationiin keessan paaspoortii irra jiru waan ta'eef jechuun amanamummaa keessan baay'eetu mirkanaa'aa waan ta'eef paaspoortii irratti jechaadha. Naashinaal ID dhaanis verify ta'uu dandeessu. Erga verify ta'an inni kan biraa immoo Google Authenticator wanti jedhamu jira. Google Authenticator kana akkuma dura isinitti hime Play Store irraa dhaxxanii daawunlood godhattu. Argitanii Google Authenticator dhaan connect gootan malee qarshii gurgurachuu hin dandeessa. Maaliif eenyummaa keessan Google Authenticator kun qabeenya keessan isiniif control godhaa jechaadha. Gaafa isin dabarsuudhaaf jettanii Google Authenticator irra seeniiti koodii kana copy godhiiti paste godhiidha. Kanaafuu Google Authenticator yoo darbitan ta'e steepii lammaffaa irra yoo darbitan ta'e gurgurachuu doolaaratti jijjiirachuu ni dandeessu jechaadha. Namaaf illee gaafa gurgurattan verification isin gaafata jechaadha. Kanaafuu isaan kana eessaa argattu jechaadha. Play Store irraa argattu jechaadha. Inni lammaffaa immoo biyya keenya keessatti egaa teeleebirriin waan jiruuf teeleebirriin xiqqoo isiniif ariifachiisa. Daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa 30 yookiin daqiiqaa 15 keessatti gurgurattanii daftanii yookiin bitattanii yookiin gurgurachuudhaan ni dandeessu jechaadha. Daqiiqaa 15 keessatti jechaadha. Yeroo sana isinii kenname daqiiqaa sana keessatti gurgurtanii deebitu jechaadha. Argitanii? Kanaafuu daqiiqaa sanatti teeleebirrii maalfin isiniin jedhee teeleebirriin daqiiqaa amma namni gaafa qarshii isinii gadi dafee kan galu kamidha? Teeleebirriidha miti teeleebirrii irratti kan teeleebirrii bilbila keessaniin maal gootu kaawwachuu dandeessu. Teeleebirrii fayyadamaa jechaadha. Teeleebirriin xiqqooshii exchangeota kanaatiif baay'ee dansa jechaadha. Inni kan biraa immoo maallaqa maqaa isaa adda baasu. Naan kana jedhu maal jechuu kooti? Namichichi maqaan isaa inni Binance gubbaarra jiru maqaa barbaadeen jechuu danda'a. Trader jechuu danda'a, maalodha jechuu ni danda'a. Inni ijoon garuu eessaa argattu? View payment details kan jettu jirti. View payment details keessa seentanii maqaa isaa argattu jechaadha. Maqaan isaa ebeluudha. Maqaan isaa fakkeenyaaf yoo caalaadha yoo ta'e caalaa jette sana qabattanii isa dhaqxu teeleebirrii dhaqxu maqaa isaa qabattanii gaafa sarchi teeleebirrii seentanii lakkoofsa bilbila isaa paste gootu innaa sana caalaadha yookiin caalaa fayyisaa yoo jedhe inni Binance gubbaarratti caalaa fayyisaadha yoo jedhe view payment details keessa seentanii caalaa fayyisaadha yoo ta'e wantichi sirriidha jechaadha. Namichichi sirriidha jechaadha. Kanaafuu yeroo sana maal gootu qarshii keessan galchituuf jechaadha. Maqaan isaa dogoggora yoo ta'e garuu iskaamiidha. Namichi kun sirrii miti. Qarshii keessan fudhatee waan baduuf jechaadha. Kanaafuu maqaa isaa sirrii adda baastu, qubee isaa sirrii qubee isaa illee jechaadha adda baastanii isa achirra jiruun galchuufii qabdu jechaadha. Inni kan biraa immoo qarshii galchitan. Inni sadaffaa afuraffaa qarshii galchitan. Qarshii galchitan immoo fakkeenyaaf 1,200 yookiin 2,000 nan bita yoo jettan qarshii 2,000 galchitu. Irraa hir'isanii galchina jechaadha. Qarshii 2,000 galchitanii maal gochuu qabdu? Screenshotii kaafachuu qabdu jechaadha. Argitanii? Screenshotii wantoota isin fayyadu qaba. Yoo namichichi isinii gadhiisuu dide maal gootu? Namichichi tarii gadhiisuu dhiisuu mala. Kanaafuu screenshotii sana kaastanii appeal gochuu dandeessu yookiin Binance'dhaaf yookiin OKX'dhaaf exchange'oodhaaf report gochuu. Nama ani qarshii Ingiliffaan egaa ani qarshii gadhiiseef hin ture. Qarshii galcheef hin ture. Kunoo jettee risiit isaa jalatti galchee gootee appeal gootaaf. Namicha kanarratti dhaqee appeal irratti ta'e taanaan Binance'n hin dhiisu waan ta'eef. Akkaawuntii isaa restricted ta'a. Akkaawuntii isaa gaafa restricted gurguruus hin danda'u bituus hin danda'u jechaadha. Kanaafuu dirqama namni tokko otoo hin jaallatiin amanamaa ta'a jechaadha. Kanaafuu yeroo inni birrii isaa galchiteef inni birrii isaa dhaqee cheek godhata. Gaafa birrii isaa galeef jiru birriin naa galeera rakkoon qabu jedhee dhaqeetu fudhadheera qarshii fudhadheera jedhee gadhiisa jechuudha. Isiniif gadhiisa doolaara sana yookiin kiriptoo sana isiniif gadhiisa jechaadha. Kanaafuu yeroo order gootan isaan kana hundumaa maal gochuu qabdu? Cheek gochuu qabdu jechaadha. Isa order gootan qarshii olis hin galchina garshi hin galchina 2,000 yoo ta'e 2,000 qofa galchaa fi bakka jechaadha. Gadi hin hir'isina jechaadha. Inni kan biraa immoo screenshotii hin irraanfatina isiniin jedhee jechaadha. Maaliif galchitanii qofa zim jettanii eegdu taanaan ta'u screenshotii sana qabattanii akkasiin jalaan bannee jechaadha. Hin beekamu wanta uumamu. Isarratti immoo otoo jalqaba hin galchiniin dura seentanii namichaan karaa chat kan jedhamtu jirti. Isa jettanii online irra jirtamoo hin jirtu jettanii haasofsiisuu dandeessu. Ingiliffaan yookiin Amaariffaan yookiin afaanuma dandeessaniin inni danda'a. Ingiliffaan walii gal Ingiliffaan waan ta'eef Ingiliffaan haasofsiistu. You online jettee barbaadanne online jedhaan hi hello naam jettanii fayyadamtanii kanuma qofa cheek godhattu jechaadha.
Inni kan biraa yookiin inni dhumaa ammoo yeroo daldala kana hojjetattan amanamaa ta'uudha bakka. Otoo hin jaallatin amanamaa taata. Sababni isaa qarshii atamma carraan ati qabdu tokkodha. Kana jechuun maal jechuudha yookiin paaspoortiidhaan banatte yoo ta'e paaspoortiin kun riikoordii isaa qabamee inni kan biraa immoo suura keellee yeroo itti fudhatu jira. Suura kee hunda riikoordii gootee ol keessa waan ta'eef isaan istoor godhataniiru waan ta'eef lammaffaa akkati hin daldalle godhamta tokkicha ristrikti taadha jechuudha. Yoo ristrikti isin jalaa ta'ee jiraate balleessaa keessan riipoorti godhadhaa. Yookiin qarshii namaa dhoowwachuu dandeessu yookiin namni kiriptoo sinirraa bitee gadhiisuu maltuu dandeessu. Wantoota nama mudatan keessaa kan biraa inni tokko gaafa naan gadhiisuudhaaf jedhu maaliif bituun baay'ee ulfaata waan ta'eef maaliif qarshii galitanii isin dhoowwachuu danda'a waan ta'eef gaafa bittan gaafa gurgurtanii nama gadhiisa qarshii keessan isinii galcheera yoo ta'e sirreessee galcheera yoo ta'e inni maqaa keessanii maqaa nama biraatiin fakkeenyaaf amma an gurguruudhaaf doolaara 100 gurguruudhaaf seeneetan inni garuu maqaa abbaa isaatiin yookiin akkaawuntii abbaa isaatiin na ergeera yoo ta'e hin gadhiisinaafi hin kenninaafi. Sababni isaa gadhiisuudhaaf mirga hin qabdan. Kan seerri baay'inaansii jedhu maqaa isaatiin qofa yoo isinii galeedha. Qubeellee odoo goggore qubeen sirrii miti jettanii doolaara baay'ee gadhiisuu dhiisuu dandeessu. Sababni isaa seera miti. Garuu maqaa isaatiin ergeera yoo ta'e maqaa isaatiin ergeera yoo ta'e gadhiisuun keessan dirqama isinirra jiru jechuudha. Maaliif akkaawuntiin keessan irraa irrata waan ta'eef jechuudha. Akkaawuntiin keessanis ristriktiidha. Ristrikti ta'a jechuun immoo bituus gurgurachuus hin dandeessanii doolaarri keessan zeeroo galtee jechuudha. Kanaafuu otoo hin jaallatin maal taata dirqamaan amanamaa taata jechuudha. Kanaafuu gaafa daldaltan of eeggachuu qabdu jechuudha. Intarneetii keessan cheeggachuu qabdu, bilbilli keessan gahaa ta'uu qaba. Maaliif hin diddida jechuudha yeroo baay'ee. Yeroo rakkinni immoo isin mudatu fakkeenyaaf appiin namni tokko isinitti godheera jira yoo ta'e yeroo sana jechaadha. Fakkeenyaaf amma wantoota nama mudatan keessaa Google Authenticator kootu na didee ture. Maaliif yeroon jalqaba gaafan namarraa gurguru jechaadha. Qarshii naa galcheera. Baay'een isaanii garuu amanamoota. Qarshii naa galcheera garuu akkamittan gadhiisaaf Google Authenticator na dide. Achiin inni maal godhaa karaa keessaa jirtu riipoorti kan gootan nan gadhiisaa fi garuu Google Authenticator rakkoo akkasiitu na mudateedhaati dafaa beeksisa. Maal godhaa innuus hin jira rakkoo maaltu si mudateedheet si tarreessee jira rakkoo sana Google Authenticator yookiin imeelii koo didee yookiin bilbila koo akkas ta'e maal jettanii tari bilbilli illee yoo sin jalaa cufe immediately koompitara keessanii loogiin gootanii daftanii koompitara keessanii reelii kavar gochuu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu waan akkasiitiin fayyadamtanii qophaa'ota ta'uu qabdu jechaadha. Otoon qophaa'in cadhistanii gurguran zeeroo galtu sin jalaa bada. Kanaafuu akkamitti illee akka appiin gootan screenshotii sanaan qabatamaadhaan galtanii maal gochuu dandeessu nama sana irratti gochuu kan dandeessu. Kanaafuu wantoota gaaffii isinitti ta'an waan kana irratti koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Koomentii irratti kaayoo barbaadan immoo dareetu kan jedhu telegiraamiin keenya achira jira waan ta'eef dhaxxanii kun iddoo kana irratti isa dhaxxanii gaaffii barbaadan dhuftanii gaaffii gaafachuu dandeessu. Kutaa kana keessatti kanumaan hin xumura. Kutaa isa taanutti garuu maal isinitti himaa doolaara 10 binna siniif jechan jechaadha. Siniif jecha doolaara 10 hin binna. Kana jechuun abbaan biturraa hin beeku. Argitanii abbaa binnurraa maal goonu hin beeknu garuu qarshii galchinaa fi yoo inni gadhiise appiin hin goonu yoo inni gadhiisuu dide garuu appiin irratti goona. Kanaafuu adeemsa jiru kutaa lamaffaa keessatti waan tan isinitti agarsiisuuf kutaa lamaffaa keessa akkuma kana fixxanii gara kutaa lammaffaatti kottaa agammat subscribe like kan hin goone yoo jiraattan dhaxxanii subscribe click ishee jettu sana subscribe godhaa miseensa ta'a nagaan oola.